Abdiin amantii arrabsee abdiin akkas godhe abdiin sana godhe jechuudhaani duula garaagaraa irratti geggeessaa jiru. Haa ta'u malee an amantii kiristaanaas arrabsuu hin danda'u. Amantiin kiristaanaa arrafamus biyya kana keessa hin jiru. Sababiin isaa amantiin amantiidha. Gara dhugaatti nama waamuun mirga koodha. Gara dhugaatti nama na waama. Gara amantii islaamaatti nama waamuu hin danda'a. Amantiin kee dogoggora sirrii miti maaliif qabatte garuu namaan jechuu hin danda'u. Garuu haa ta'u malee amantii kiristaanaa keessatti wantoota sirrii ta'aniif wantoota namoonni sirriidha jedhanii itti amananii macaafa isaaniitiin deeggaramee fi seera amantii isaaniitiin deeggaramee takkaa raawwadhee tuqeellee hin beeku hin tuqullee. Kanaaf iyyuu amantii kiristaanaa maatiif obboloonni firoonni koo keessa jiraatan mitiiti abbaan barbaade dhagaatti yoo amane maaliif dhagaatti amante jedhee mirga isaa sarbuu naan amantiin koo ana dhorkaa jechuudha. Kanaaf namni amantii keenya tuqe jedhee namni haasa'u ragaa an ittiin amantii isaa tuqe viidiyoo an ittiin amantii isaa tuqe jechan ittiin barreeffaman ittiin amantii isaa tuqe yoo qabaate ani biyya kanatti nama akka nama tokkotti seera kabajee jiraatu nama seeraaf bulee jiraatu nama mootummaadhaaf gibira kaffalee hojii mataas hojjetee jiraatudhaan nama akka nama tokkotti mootummaaf sirnaaf seerasaa kabajee jiraatudhaan. Kanaafi mirga amantii keenyaa tuqe yookiin immoo seera amantii keenyaa tuqe macaafa amantii keenyaa tuqe yookiin immoo waaqa keenya tuqe jedhee namni dubbatu yoo jiraate viidiyoo tokko yoo as naa baase kiristaanummaan kanadha akkas jedhee yoon dubbadheera ta'ee namni kam ragaa fideetu an ofii koodhaa na barbaade osoo hin taane barbaadee fuula seeraatti dhiyaadhee uummata dhiifama. Diraamaa namoonni hojjetan irra deebi'ee aaktiidhaan nu garsiise malee wanti haaraa inni fide tokko hin jiru. Diraamaa namoonni waldaa keessa jiran profeetiidha ofiin jedhan raajiidha ofiin jedhan diraamaa jarrachi keessatti hojjetan innis diraamaa sana irra deebiidhaan reaaktii godhe jechuudha. Diraamaan achi keessatti dalagamu profeetonni yookiin raajonni achi keessatti dalagan waan macaafarra jiruudha miti. Namni waan macaafni qulqulluu jedhu tokko yoo inni godhee waan sana immoo akka sirrii miti jedhee yoo dubbatedha ummanni haaruudhaa qaba. Eenyutu sirriidha isiniin jedhe jalqaba kanumti profeetonni nabiyyoonni hojjetaa jiran kun eenyutu sirriidha isiniin jedhe nabiyyi ofiin jedhanii of moggaasan. Nabiyyiin tokkoyyuu hin jiru. Nabiyyiin tokkoyyuu hin jiru. Hunduu duriyya mandara keessaati jechuudha. Maaliif jennaani nabiyyiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam booddeetti nabiyyiin biraadha hin jiru. Kana Qur'aanatu nutti hime jechuudha. Warri amma mandara keessaa kaanee akka barbaadan kaalchoodhaan karaateedhaan nama dhiitaadhaa fayyisneerra jedhanii afuuraan jedhanii akka Brusulii fi akka Vaandaamitti kaalchoo fi booksiidhaan namoota kuffisanii kunni macaafaanis hin jiru. Mee wangeela keessa akkasitti namoonni Yesuus irraa kaaseeti hamma dhufee barattoota isaa booddeeyyuu jaarrota 6 7 8 mee waan akkasiin jira kaalchoodhaan nama dhiitanii wanna jechuun. Raajota sobduu silaa isintu of keessaa baasuudhaa qabaa ture jalqaba. Silaa isintu amantii keenya kan xiqqeesse isin jechuudhaa qabaa ture raajota sobduu saniin. Maaliif jennaani waan amantaa keessa hin jirre waan takkaadhaa hin beekamne kan godhaa jiru jara jechuudha. So waan jarri godhan reaaktii gochuun tisuke maa karaa miti waamee qayyuun godhamaami reaakti koona tadarraga waan diraamaa haasaa namatti hin bashannansiisu. Maaliif jennaan yeroo baay'ee yeroo nu dabbaru raajota sobduu argineefaattiin yeroo bashannannu jira isinii galee. So waan sana irra deebi'ee bashannansiisuudhaaf waan nu garsiise malee inni reaaktii godhe malee waan haaraa inni amantii keessan irratti uume tokkodhaa miti kana sirritti jala muraatii bara. Lammaffaa abdii seeraan gaafachuudhaaf ofii nama seeraa ta'uu qabdu jalqaba. Nama seeraatu seeraan nama gaafata bara. Higga waxxaa dallaachuu hundee gaaxa waxxii dabarsin. Seera kan hin beekne adaba kan hin qabne amantii fi abbaa amantii osoo hin jenne kan arrabsaa ooltan dura ofii keessanii nama seeraa taate seeraan nama gaafachuuf yaalaa utuma seeraan gaafachiisee wanti seeraan isa gaafachuus tokko hin jiru. Lammaffaa profeetii jettanii raajii sobduu achi keessa jiru amantaa namaatti arraba meeqa guutaa horo jararraa jalqaba. Tole uffata kabaja Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 33 keessatti dubbate jilbaaba niqaaba uffata gaddaa jedhee kan dhufee ummata
addunyaarra jiru tuffiidhaaf kan dubbate dura isatu mana hidhaatti seena utuu seenuu ta'eeti takka waan nun hin jenne jedhe waan ta'eef jechuudha. Tole nama ija jaamaa baldaafaa jira kan nuun dhufee jalabiyaa keenya kaawwatee shubbisee ittiin birrii nyaachuudhaaf sinirraatti daansii kan taphatu shaggooyyee kan haasaa ture san jechuudha. Sinii galee faarfannaa baasna jedhanii dhufanii Allahu yoo waaman malee kan hin taaneef jechuudha. Maaliif hin gurguramuuf kan mataan Allah waan keessa hin jirre barakaan qabu bar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti maqaa rabbii keessatti naamne barakaan qabu dhani. Sanin maqaa Allah yeroo hunda waaman isinii galee maqaa Allah dha yeroo hunda waamu barakaa argachuudhaaf. Ma maqaa Yesus Kiristoosin barakaan hin argamu. Ma maqaa isaatiin isa deemaniin isatti amanan maatti qaanaa amma maaliif Allahdhaan laphee isaanii dhibanii dubbatu. Ama Allah dhugaa waaqa dhugaa waan ta'eef jechuudha. Saniifuu yoo qoosaatti ta'e jarumarraati kan inni jalqabu jechuudha. Yookiin warra isin raajeetan raajota warra sobduurraati kan jalqabu seeratti dhiyaachuun. Waan sanaan alaa wanni dhufamee abdii raggaasaas ta'ee fakkaattota isaa ta'ee eenyumatti dubbatamu hin jiru mana keessan adabadhaa. Raajota sobduu dhaqaati kun akkasumatti irratti duula. Sole warri beekane yeroo baay'ee irratti barreessaa oolu yeroo baay'ee irratti dubbataa oolu seetaan akkatti bahu hin jiru jedhanii kan dubbatan hedduutu jiru jechuudha. Si warra kolkollee waan tokko waa'ee macaafaan beeknetu iyyaa jira ammaa sirraati. Waa'ee macaafaan beektaniif sinii galee waan itti ajajamtaniif waan dhiistan waan hin beekneef kan isin dubbattan malee silaa abdii raggaasaa hojii riyaaktii gootanii warra sana qaanessitu ture jechuudha. Jara qaanessuu qabdan ture. Saniifuu waan hin taane haasa'uun umaa tokkofuma miidiyaa acha naannaquudha. Kana simmitite nu musliimoota mitite warri seeraayyuu utuu danda'an hin dhaabsisu raajota sobduu akkasii. Maaliif waan sobaa akka ta'e waan beekuuf seerri waan sobaa akka ta'e hin beeka akkatti waa sagaliitu waa sagal akkas jechuun. Saniif seerru waan kana otoo danda'ame hin dhaabsisa uummata gowwomsuu. Jinniin karaa ta'e booksiidhaan waan hin jirreef jechuudha. Saniifu ofii keessanii mana keessan keessa dura sirreeffadhaati san booddee kan namaa dubbattu ofii keessan nama seeraa taate san booddee seeraan nama gaafattu. Nuti gaafa dubbanne maaliif akka dubbannu maal akka dubbannu akkamitti akka dubbannu eessatti akka dubbannu hunda beekneeti kan dubbannu. Maaliif jennaan seera nama seeraati seeraan bullaa seerri maal akka si gaafachiisuu fi maal akka si gaafatu waan beeknuuf seeran cabsinu tokko. Lammaffaa amantiin keenyas waan akkasitti waan nun ajajneef amantii keenya amantii muslimaa amantii kan biraa arrabsaa ka jedhudhaa miti. Amantii namaas hin arrabsinu. Sunimmoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ajaje tokkichummaa isaatiif jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan nun jedhe jaalannes jibbines jala deemne gatti amanneeti jechuudha. Amantiin amantii biraan arrabsinaa jedhu eessa jira islaamummaa malee? Namni moo jecha Rabbii jala deemu musliima malee maaltu jira? Takka amantii namaa baanee arrabsinee beeknaa? Takka amantii namaa xiqqeessinee beeknaa? Kottu waliin barannaa, walirraa hubannaa, waa walirraa laallaa, waan nutti haguugame walirraa fuunaa, kottaa abiddatti hin deemnu jechuudhaaf waan tokko tokko kaafnee haasa'uu jirra malee amantii namaa arrabsuu miti kun. Akkas hin turre. Ilaalchisiin qabdaniin deebaa gara amantii kanaatti deebaa jettanii baay'ee tokko abdataa turtanii akkasii yaaddan ta'uu dide. Mucaan hin jabaate amantii itti seene kanatti isin immoo amantii namaa amantii keenya arrabsitee amantii keenya xiqqeessitee jettan. Afuura akkasii si keessaa fedhanii afuufuun kun amantii xiqqeessuudha. Kun amantiidha. Amantiin kana jechuun kun amantiidha. Kun kiristaanummaa mul'isa moo kun pheenxummaa mul'isa moo kun maali waliin mul'isu? Kun barsiisa Yesuus ture. Inni namoota amantii da'oo godhatee maqaa amantii sanaatiin daldala geggeessu kun amantii mitii
Jaroonni kun akka isaan amantii bakka hin buune yeroo kiristaana turellee waan kana qeeqaa ture. Abdiin jechuudha. Gaafa sana maaliif irratti hin duulle? Okay, waan kun amantiidha yoo ta'e gaafa sana eessa turtanii isin? Hedduu tokko na ajaa'ibdu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namni himatamuu qabu nama Masarat Taayee jedhan kanadha. Nama awwanaa baajii, nama amantaa namaaf kabaja tokko hin qabne, nama ulfina tokko hin qabne. Maal jedhe dhiyoo kana? Niqaabni uffata gaddaadha. Uffata gaddaa kana ofirraa baasi. Uffata gaddaa ofirraa baasii jedhe. Waa'ee niqaaba Rabbi Qur'aana keessatti dubbate. Dhimmi niqaabaa dhimma Islaama ilaallatudha. Dhimma Musliimoota ilaallatudha. Akka dubartoonni Muslimaa niqaaba kana uffatan Rabbiin ajaje. Akka isaan jilbaaba kana uffatan Rabbiin ajaje. Kan dhufee dhimma amantii namaatti bu'e nama Masarat Taayee jedhamu kanadha. Yakkamaan kana siniif galee yakkamaan kanadha malee Abdii Raggaasaa yakka tokkitti hin qabu, yakka raawwate hin qabu. Isin kana dura waaqa lolluuf hin qabnu, waaqa nuuf lolu malee amantii lolluuf hin qabnu, amantii nuu lolu malee jedhaan turre isin. Amantii lolluuf hin qabnu. Arroo waaqa loltaniif targame, amantii loltaniif targame. Jirtuu isin jechuun jirtuu lafarra jirtu. Kaleessa riba keessa turtanii, arroo riba sana keessaa kaatanii. Dhugaa dubbachuuf namoonni akka raajota jedhamanii waamaman kana ani warra amma raajota jedhamee namoonni jarri kun raajiidha jedhanii jala deeman amantaa bakka hin buusu tokko isaanii. Fakkeenyaaf Masarat Taayeetiin amantii bakka hin buusu. Fakkeenyaaf Masarat Taayeetiin amantii bakka hin buusu. Even barsiisonni keessan mataan isaanii kan sooshaal miidiyaa kanarraati amantii bakka buuna jedhan eenyu kan kabajaa namummaa qabu? Eenyu kabajaa amantii namaa kan qabu yeroo haasa'u? Nama Islaamaa laalame Iisaa yookaan Yesuus Kiristoos rahmanniif nageenyi Rabbii isarra haa jiraatu. Inni ergamaa Rabbiidha, gabricha Rabbiidha. Rabbitu saba Israa'eliif isa erge jedhee ragaa Qur'aanaa, ragaa hadiisaa akkasuma ragaa macaafa isin nu ilaallata jettanii baattan sanaa dhiyeeffata namni muslimaa. Akkasitti bifa kabajaatiin irraati dubbata. Isin Muhammad akkas godhee, Muhammad akkas godhee, dubartii umrii waggaa meeqa akkas godhee jettuun. Quraanni falfaladha. Quraanni jecha seexanaadha, jecha falfalaadha jettu. Gaafa ragaa tokko fidaa Quraanni jecha seexanaadha bakkatti jedhame fidaa. Bakkatti Rabbiin Quraana kana jecha seexanaadha jedhe fidaa jedhan hin jiru. Quraanni falfala bakkatti jedhe fidaa gaafa jedhani isa namoonni jennaan Rabbiin irraa dubbate gaafa isinitti himani waan biraa sotu. Mee namootuma keessan keessa namni kabajuma barsiisota keessan keessa dhugaa dubbachuuf especially warri paasterootaa fi warri raajota jedhamtan kun dhuguma isinitti dubbachuuf gaafa kabajaa amantii namaa godhattanii beektu. Biyyan dhaladhee guddadhe keessatti isin yeroo wangeela lallabdan yeroo hawaasatti dubbattan hafuura sheekii, hafuura caatii hin jettan isin. ولا ولدا مسرتي ولا مكاني ولا ملو وانجيلي ولا قالايوتي ولا اندنتي افورا شيكي افورا چاتي چاتي نفورا مال قبا افورا قبا چاتي نس چاتي ني بالا اني بالتين بيك اني اناف چاتين غالا دجدي موساف غالا تو دندا اكوما اناف كريستيانو ما امنتي ميتي اسنيف امنتي نان كبجا منتيچ اسنيف جچو garuu akka wangeelaatti kiristaanummaanii amantii miti
kiristaanummaan amantiidha kan jedhu hin jiru yoon jedhe ani yakkamaa miti sirriidha waan hin jedhe. Gaafni yakkamaa ta'u kiristaanummaan amantii ta'uusaa gaafa wangeelli keessa argame ni yakkamaadha. Arrabsa amantiillee jedhamuu danda'a. Wan sanaan ala Abdii Raggaasaa jedhe maal kanaafuufuu maal ta'a? Shuu afuufaati jedhaati afuura seexanaa afuura maalii baasaa jedhaa wangeelli. Kun barsiisa wangeelaadha. Barsiisa Yesuusii. Barsiisa Phaawulosii kun akka gootanii jedhaa dhaggeeffadha. Intuqiina dhiisa. Jala Islaama kana hintuqiina dhiisa. Wanta hin taane ofitti baastu. Intuqiina. Barsiisomtumti keessan kun namumti guyyaa tokko nuti fakkeenyaaf gaafa wangeelli keessan ciccitu gaafa namni ani muslima jedhu tokko wangeela keessan ciru ciramuu hin qabu. Wanti itti goote dogongora sirrii miti. Namoonni karaa barbaadanii seeratti dhiyeeffachuu dandeessu jennee irraa dubbanna baane. Barsiisaa pheenxee nama tokko nama bahee dubbatu argartanii beektu gaafa quraana ciran agartanii beektu. Maqaa jijjiirrattanii dhuftanii xuruu goote jettu. Sinii galee alaa kulli haaliin yakkamaan tokkoffaa walumaa gala kunooti kanadha. Isa maal jedhu isicha yeroo hunda islaamummaa arrabsu. Isa yeroo hunda uffata gurraacha uffata gaddaa jedhu. Uffata gurraacha uffata gaddaa isa jedhu kun olelaa kanadha yakkamaan. Kan ofirraa dhaaba. Yakkamaan tokkoffaan kanadha malee Abdii Raggaasaa miti. Waan takka gochuu hin dandeessan Abdii Raggaasaati. Wanti isin gootan takka ittiin hin jiru. Yoonni balleesse ituunni ka'ee waa jedhe amantii keessaniin